Kam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha. Eebila 30 oduu guyyaa irratti qindeeffame kan isin biraan geenu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Itoophiyaan ajjeechaa lammiilee isii irratti Afrikaa kibbaatti raawwate balaaleffatte. Tiraamp uggurri sochii buufataalee doonii Iraan irra jiru itti fufa jedhanii Teheraan tarkaanfii gitu akka fudhattu ibsite. Lolli Iraan saamichi galaana irraa Somaaliyaa akka hammaatu sababa ta'u humni galaanaa gamtaa Awurooppaa akeekkachiise. Bulchaan Jarmanii erga qeeqee booda Tiraamp loltoota USA Jarmanii jiran hir'isuufi. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga walaabuuti amma oduu bal'inaan. Itoophiyaan ajjeechaa lammiilee isii irratti Afrikaa kibbaatti raawwate balaaleffatte. Imbaasiin Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti argamu ajjeechaa fi badii lammiilee Itoophiyaa irratti raawwataa jiruun gaddi cimaa itti dhaga'amuu beeksise. Imbaasiin Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti argamu ajjeechaa fi badii lammiilee Itoophiyaa irratti raawwataa jiruun gaddi cimaan itti dhaga'amuu beeksise. Osoo maqaan hin dhahin imbaasichi badii kanas kan raawwataa jiru hammeenya warra yaadanidha jedhe. Lakkoofsa namoota ajjeefaman jedhaman kanaas hin eerre ta'us maatii namoota ajjeefamaniif jajjabina akka ibseera. Ibsi imbaasichaa gaafa arbaa galgala keessa bahe kan dhaga'ame yeroo lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti bana ajjeefamuun isaanii gabaafamaa jirutti. Guyyoota muraasa darban ajjeechaa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwachuu miidiyaaleen Afrikaa kibbaa gabaasaa jiru. Guyyoota muraasa darban ajjeechaan 4 lammiilee Itoophiyaa irratti Johannesburg keessatti xiyyeeffatee raawwatu miidiyaan EWN gabaaseera. Akka gabaasa kanaatti ajjeechaan kun ajjeechaa baatii darbe raawwate jedhameen yeroo dabalamu 5 ta'a. Ajjeechaan kun akka kana dura jibba ambarraa qabuun osoo hin taane badii garee yakkaa gurmaa'ee raawwachuun akka hin oolle shakkamu gabaafame. Imbaasichi garuu yeroo dhiyoos booda wanti hammaate sochii godaantota gurraacha jibbuu baay'achuu hubatuun danda'ameera jedheera. Qorattoonni ajjeechaan kun daddabarsa nama butuu fi nama butanii maallaqa gaafachuu yoo wal qabata yoo ta'e qorataa akka jiran gabaasni kun ni mul'isa. Dhimma ajjeechaa wal qabate yoo namni shakkiin hidhame jiraate wanti ifa ta'e hin jiru. Viidiyoo waraabame tokko irratti namni qawwee hidhate tokko nama keessaa bahee duubaan nama ajjeesuu barbaadu argate duubaan mataa keessa wayita dhahu ni mul'ata. Ibsi imbaasiin Itoophiyaa baasee lammiilee Afrikaa kibbaa jiraataniif eegumsi akka taasifamu qaamolee ajjeechaa kana raawwatan irratti qaamolee nageenyaa biyyattiin qorannoon seeraa atattamaa akka taasifamu gaafateera. Kanaanis kanneen hammeenya raawwatan irratti tarkaanfiin akka fudhatamuu fi bu'aan isaas imbaasii kennaaf atattamaan akka ibsamuuf gaafachuu ibseera. Kana achi lubbuun dabalataa akka hin banne bakkeewwan rakkoon itti mul'atu eegumsi addaa akka taasifamu gaafachuu ibsa baasee himeera. Imbaasiin Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti argamu hanga rakkoon kun furamutti lammiileen tokkummaan akkasumas qaamolee nageenyaa fi Afrikaanota biroo waliin wal hubannoon akka socho'an gaafate. Fayyaa isaanii qofa osoo hin taane qabeenya isaanii illee akka tiisan dhaameera. Magaalaa Johannesburg keessatti hiriirri mormii baqattoota biyya isaanii jiraatan mormii gaafa arbaa taasifameera. Afrikaa kibbaa keessatti erga yeroo dhiyootti dhimmi baqattoota seeraan alaa meeshaa siyaasaa ta'aa dhufeera. Mormitoonni muraasni lammiilee biyya alaa hojii nu dhabsiisaa jiran akkasumas karaa haqa hin taaneen tajaajila uummatarraa fayyadamaa jiru jechuun himatu. Haa ta'u malee pireezidaantii Siriil Ramaphosa lammiileen sodaa fi dhiphinni isaanii obboloota isaanii Afrikaa biroo jibbuutti akka hin guddanne akeekkachiisaniiru. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres sochii hamba jibbuu Afrikaa kibbaatti mudate balaaleffataniiru. Komishinii olaanaan Gaanaa lammiileen isaanii Afrikaa kibbaa jiraatan suuqiiwwan isaanii akka cufanii fi ija namaa keessa akka hin seenne akeekkachiisaniiru. Waldaa lammiilee Naayijeeriyaa Afrikaa kibbaa jiraatan ammoo ergaa miseensonni isaanii mana akka hin baane ibsu ergeera. Haleellaan namoota hambaa irratti Afrikaa kibbaatti raawwatu haaraa miti. Kana duras irra deddeebiin mudateera. Biyya Afrikaa kibbaa lakkoofsi namoota hojii hin qabne parsantaa 33 gahee keessatti waggoota 10 oliif sochiin hamba jibbuu taasifamaa jira. Waggoota muraasa dhiyoo gareewwan Maarchi enda Maarchii fi Opereeshin Dudulaa jedhaman baqattoota Afrikaa kibbaa mormuun hiriira gaggeessaniiru. Tiraamp uggurri sochii buufataalee doonii Iraan irra jiru itti fufa jedhanii Teheraan tarkaanfii gitu akka fudhattu ibsite. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Waashingtan uggura hulaa galaanaa fi sochii buufataalee doonii Iraan irratti keessee jirtu akka itti fufsiistu beeksisanii. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Waashingtan uggura hulaa galaanaa fi sochii buufataalee doonii Iraan irratti keessee jirtu akka itti fufsiistu beeksisanii. Tiraamp marii haaraa jalqabuuf jecha uggura duraan Iraan irra ture kan kuffisan yoo ta'u, Teheraan gama isiitiin muddama hammaataa jiru kanaaf deebii qabatamaa ta'e kennuuf akka dandeessu akeekkachiisteetti. Akka gabaasa Aljaziiraatti pireezidaanti Tiraamp uggura buufatawwan galaanaa Iraan irratti taasifame haleellaa boombii caalaa bu'a qabeessa jedhaniiru. Kunis bulchiinsa isaanii dhiibbaa dinagdee fi sochii haala naannoo fi siyaasaa irraa murteen kun geessisu tilmaama keessa galchuun tarsiimoo kana itti fufsiisuuf fedhii qabaachuu isaa kan agarsiisudha.
Hoogganaan Ameerikaa haasaa kana kan taasisan Iraan sagantaa Niikoolaa Raayisii dabalatee marii bal'aa jalqabuuf akka ulaagaa duraatti itti dhufeenni bishaan Hormuz akka banamu gaafachuu isiitti aanuuni. Ta'us Tiraamp gaaffii kana kan kuffisan yoo ta'u ulaagaalee Waashingtan dhiyeessite akka guutamanitti dhiibbaan qoqqobbii fi caffee irra jiran galaana akka hin kaane mul'isaniiru. Iraan gamasiitiin deebii kenniteen uggurri kun itti fufuun isaa tarkaanfiiwwan qabatamaa hin ibsamne akka fudhattu isii dirqisiisuu akka malu akeekkachiiste. Kunis walitti bu'iinsa duraan adda gabaa humna addunyaa raasee fi naannichatti yaaddoo nageenyaa uume irratti sodaa dabalataa uumeera. Madda mormii kanaan wal qabatee gatiin boba'aa dabaluu fi itti fufiinsi dhiyeessii addunyaa dhimma hin beekamne ta'uun qofa osoo hin taane carraaqqiiwwan dippiloomaasii akka dhaabbatan taasiseera. Waashingtan uggurri kun Iraan waliigalteerra akka geessuuf meeshaa barbaachisaadha kan jettu yoo ta'u, Teheraan gamasiitiin tarkaanfiiwwan akkasii birmadummaa isii kan sarban ta'uu eeruun dhiibbaan kun yoo itti fufe tarkaanfii deebii kennuuf qophii ta'uu isii ibsite. Taateewwan dhiyeenya kana mul'atan gama lamaanuun ijjannoo qabatan irratti cichuu isaanii fi mallattoon furmaataa dhabamuun isaa adeemsi marii amma laafaa akka ta'ee fi carraa walitti bu'iinsi hammaachuu danda'u baay'ee olaanaa ta'uu kan agarsiisudha. Lolli Iraan saamicha galaana irraa Somaaliyaa akka hammaatu sababa ta'uu humni galaanaa gamtaa Awurooppaa akeekkachiise. Lolli Iraan irratti gaggeeffamaa jiru qarqara galaana Somaaliyaa irratti gocha saamichaa galaana irraa deebi'ee akka hammaatuuf gumaacha godhaa jiraachuu isaa tajaajilli humna galaanaa gamtaa Awurooppaa beeksisuu isaa Bloomberg gabaase. Haalli kun sarara daldala doonii addunyaa irratti baay'ee hojiin itti baay'atu irratti yaaddoo nageenyaa uumeera. Dhaabbanni hojii daldala galaanaa Yuunaayitid Kingdom akka mul'isutti torban darbe qofatti yoo xiqqaate dooniiwwan 3 saamtota galaanaatiin qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u, hidhattoonni dooniiwwan fe'umsaa 2 fi doonii boba'aa 1 qabachuun isaanii eerameera. Haleellawwan kun naannoo bulchiinsa Somaaliyaa ofiin bulchitu Puutlaand keessatti kan argaman Eeyil Maariyoot Garaad keessatti kan raawwataman yoo ta'u, bakkeewwan kun dhuma bara 2000 keessa wiirtuuwwan saamicha galaanaatiin bal'inaan kan beekaman turani. Ka'umsa gocha kanaa kan ta'e duraan haleellaa finciltoota Huutii waliin wal qabate naannichatti nagaan dhabamuu yoo ta'u, amma immoo muddamni bishaan galaanaa Hormuz naannoo jiru haalicha caalatti hammeesseera. Bara 2008 irraa eegalee galaan Somaaliyaa eegaa kan jiru Opereeshiniin Atlaantaa humna galaanaa biyya keessaa jabaan dhabamuun isaa sababa ammeenna rakkoo kanaaf akka sababa tokkootti kaaseera. Humna galaanaa gamtaa Awurooppaa gaaffiiwwan dhiyaataniif deebii imeelii kenneen haalli kun xiyyeeffannoo waraanaa naannicha irraa kan makfame waan fakkeessuuf gareewwan saamtota galaanaa carraa kanatti fayyadamuu danda'u jedhe. Dabalataanis gochi qurxummii seeraan alaa qabu yaaddoo kana babal'isuuf sababa biraa ta'uu isaa mul'iseera. Biiroon galaanaa addunyaa IMB kan kutaa mana marii daldala addunyaa ta'e dandeettiinii fi fedhiin gareewwan saamtota galaanaa Somaaliyaa ammallee akkuma itti fufeetti jira jechuun akeekkachiise. Biiroon kun Bloombergiif akka ibsetti saamtota galaanaa dooniiwwan qajeelfama eegumsaa sirrii hordofaa jiraachuu isaanii fi gareewwan nageenyaa dhuunfaa hidhatan fayyadamuu isaanii mirkaneeffachuuf yaalii gochuu akka itti fufan ibseera. Haleellawwan kun dabalanis humna galaanaa gamtaa Awurooppaa yeroo ammaa gochi saamicha galaanaa guutummaatti baduu irraa to'annoo jala jira kan jedhu yoo ta'u, dhugumatti haalli amma keessa jiru kan bara 2010 keessa ture waliin tokko miti jechuun haalicha ibseera. Bulchaan Jarmanii erga qeeqee booda Tiraamp loltoota USA Jarman jiran hir'isuuf Ameerikaan loltoota 10,000 lakkaa'aman Jarmanii keessaa qabdu hir'isuuf akka jettu Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti beeksisanii. Ameerikaan loltoota 10,000 lakkaa'aman Jarmanii keessaa qabdu hir'isuuf akka jettu Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti beeksisanii. Kun erga Chaansilar Jarman Friedrich Merz dhimma waraana Iraan irratti Tiraampiin qeeqanii guyyoota booda dhagahame. Bulchaan Jarmanii kun akkaataa Ameerikaan waraana Iraan itti keessummeessitee fi tooftaa fi tarsiimoo Tiraamp qeequun waraana kanaan Iraan Ameerikaa qaanessiteetti jedhanii turani. Tiraamp maxxansa isaanii keessatti waa'ee loltoota USA Jarmanii jiran hir'isuu itti yaadaa jiraachuu ibsanii. Hanga muddee darbeetti loltoonni USA waraanaaf qophii ta'an kanneen buufataalee Jarmanii adda addaa keessa jiran 36,000 ta'uun barameera. Chaansilariin Jarman Friedrich Merz waraana Iraan irratti adeemsa USA kan qeeqan wiixata darbe wayita Marsberg keessatti barattoota yuunivarsiitiif haasaa taasisan ture. Ameerikaan walumaa galatti tarsiimoo ifa ta'e hin qabdu jedhani. Merz warri Iraan mari'achuu irratti qaroodha ammoo waan mariif dhiyaachuu hin qabne irratti mari'achuu diduudhaanis baay'ee gameeyyiidha. Warri Ameerikaa hanga Islaambaad imalanii bu'aa malee akka deebi'an sababa ta'aniiru jedhani. Hoggansi Iraan saba guutuu saalfachiise jechuun tooftaa fi tarsiimoo waraanaa bulchiinsa Tiraamp qeeqanii. Booda Tiraamp yaada qondaala Jarmanii kanaaf deebii kennaniin Merz Iraan meeshaa waraanaa niikuleeraa qabaachuun sirriidha jedhee yaada jedhanii.
Yaada miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social irratti barreessanii bulchaan Jarmanii kun waan dubbataa jiru hin beeku jedhanii. Donald Trump maxxansa isaaniitiin Jarmanii gama diinagdee fi waan kaaniin gadi bu'uun waan nama ajaa'ibuu miti jedhanii. Haa ta'u malee chaansilarri Jarman kun loltoota USA hir'isuu irratti yaada Trump dhiyeessan ilaalchisuun hanga ammaatti yaada hin kennine. Ameerikaan loltoota isii biyyoota miseensota naatoo ta'an keessaa baasuuf wayita dhaadattu kun kan jalqabaa miti. Bulchiinsi Trump qondoominni humna waraanaa kun Ameerikaa irraa fayyadamuu malee waan buusuuf hin qabu yaada jedhuun miseensota 32 mara keessaa loltoota isaa baasuuf akka yaada qabu dhiyeenya kana ibsaa ture. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduu guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.